namni sa'aatii lafa argatti kottuun jedhu. Eeshi nan gaafatiin gaa namni sa'aatii lafa argatti kottuun jedhu. Sa'aatii lafa kan argatte maal lafa argatte? Elaa Gaddan arge. engel lafa argatte. Sa'aatii guddaan. Guddaa tokko. Amman magaa. Amma kanaa gaa. Hin bareeda. Hin bareeda. Garuu hojjetu. Humna hojjetu. Lafaa fuudhee tangana. Hin gatte mini? Fuudhetu mangaalee mana jala godhee. Lafa ni jiru hin beektu amma? Nan beeka manuma kiyyee jira. Mana keessa qabate keessa qodaarran keenya. Qodaarran keenya manuma keechaan akkaatti godhe hojjetu. Girgiddaa jala jirti. Girgidduma jalan godhe. Girgiddaan immoo cabduudha. Caccabduu. Fofollottu. Ani mana ni keecha jiru. Waaqayyo akka jedhe bara dhukkubsatte, bara qoramte, bara yeroon keessi dukkanaa'e, barri kun kan kee jedhe. Ameen. Jedhime HIV jedhime. HIV. Ciao jedhe. Ciao. Maal dhukkubsatte? HIV si dam giffiti si kulalittiin sinaa dhukkuba korbii. Ishee har'a kaastee xaragamtee. Ameen jedhaa fi kana. Galgala har'aa sa'aatii sana galiitii kaasi. Kaawwadhu. Akkuma tarka keerra keessee gooteen laala as laalikaa. Guddaadha. Maarree hin ta'a. Guddinni isaa sirkatee waan guddateef hin kaawwadhu bor gabaatti ba'e hin jennee. Atarruma galgala kaawwadhuti akka jedhitti hin hojjeta. Lakkasuma jedhitti hin hojjeta. Har'aa kaasee dhimmi kee hojiirra jira. Dhaqee taa'e. Waatu ta'a. Mee warri waattaa jettan maqaa gooftaa Yesuus waasii ta'eera. Obboleessa keetu waa ta'e. Hello. Nageessu. Si eeyyee. Si eeyyee. Hirkattee kan jirtu. Wayne. Obboleessi keessa jira. Footoo sabaatti jirta manoo siina jecha jira. Eeyyee. Eeyyee. Kottume. Dafi kottu. As kottume. Girmaa beektaa? Girmaa. Naannofne. Cirumaan hin beektu jechuudha amati. Kanaan dura eenyu wajjin wal lolte? Nama baay'eedhaan wal lola. Nama baay'eedhaan. Girmaa si rukutuudhaaf qophaa'e. Darabee dhakaa. Isatti girmaa rukuttee girmaa sitti galagaluuf qophaa'e. Amma garuu waa'ee girmaati waa'ee rukuttaa waa'ee lolee mitiin. Waaqayyo akka jedhe natti maxxanii sitti maxxanaa. Ameen. Natti dhiyaadhu sitti dhiyaadan. Ameen. Karaa hamaa dhiise karaa qajeelaa bu'e. Ameen. Ani immoo qajeelummaa sitti agarsiisa jedhe. Ameen. Harka keessa mirganaa kaasaa fi ilmaan dukkanaa obboleessa koo qabe raawwatee cabeera. Maatii keerattan argaa dunkaana hamaa ijaarame. Agaarta qe'ee gooftaan hin simatamne. Dhugaatii hadhaan keessa jiru. Sirrii mini? Sirrii. Qaalluudhaan kan hojjetame. Muka guddaa dhibaayyuuf kan ta'u sanyiidhaan kan ijaarame muka guddaan argaa. Muki guddaan kun waggaa waggaatti kan itti haqame qalmi wayii gaggeeffamuudha. Maayin? Mukti guddaan tokko hin jira yeroo baay'ee achi jalatti waan tokko hojjisiifatu. Qalma hojjisiifatu. Akka jedhe Waaqayyo muka sanaa har'a galgalaa kaasan hundeetti gorsane Waaqayyo. Ameen. Harka keessa kaasaa kaa. Muki sun gaafa gogu biyya sana irratti Waaqayyo akkade tajaajilaa guddaa godhee suman kaasaa Waaqayyo. Ameen. Eeta mana. Hadibamu. Kenni zayitii gosa namaa maagaatiinsa. Yeroo nasi isarratti zayitii dhaqu ijoolleen durbaa namni 20 wayi dhiirri namni 20 wayi akka koo dibamtee baate.
ishina cala bahi itti maatii sii ta'eera jiraani akka jette mini dibatumti namicha kana jiru irraa bu'u itti Yes. Dubbadheera durumas. Dubbachaan ol seene. dubbachaa ol geesse Duuba sanan ta'a. Na yoo barbaade as aduu keessan dhaabadhu jeen gaaddisa dhaqee achitti na waamuun jedheen ganama duraa jechuudha. muki sun si rakkiseera Yes. muka sanarra waan ta'e iyyuu hin beektan Yes. sagalee qaba halkan hin iyya maatiin keessanii saba sana keessa namni soorome hin jiru Yes. minaa yoo galfatanii hundumtuu hiyyeessa duwwaa Yes. lafa onaa wayin argaa mana daddabartee ijaaramte sirrii mini Sirrii. eessa As kara dirreerraan gadi Ah? bu'e. Dirreerraan bu'e. ergaan sii qaba irraan gadee Yes. dachaatiin argaa Irraan. bishaan qalloon tokko kan yaa bishaan guddaa wayi Yes. Lagni tokko hin jirtin cunaa baate. Eh? Lagni takka ni cunaa baate. daandiin asii gad irraan gadee gadi bu'u jira Yes. maasiin xaafii wayii gama keessa jira Yes. bataskaayii tokko immoo gararraasaa jira Eh? amma akka jedhe waaqayyo ergamoota koo ergeen mukicha hundeedhaan kaasane waaqayyo Ameen. gurbaan kun biyya sana keessatti tajaajilaa beekamaa ta'a mee warra amantan siif ta'eera Ameen. siif ta'eera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa na dibeeniin si diba waaqa isa na dibeen ani immoo darabee si diba Yes. har'a raajiin sitti raajee ati immoo dhaloota baay'eetti anattis deebitee raajii raajja Ameen. dhaloota kanaaf har'aa kaasii eebba ta'e Ameen. magaalaan keessa ati jirtu hundumtuu biyya ati dhattu hundumaatti Baba. abiddi sirra gadabu elaa abiddi sittabu sitta qabatu Ameen. abidda furu qulqulluu sinaa qabatu Ameen. bara keessan kaasa abidda fura qulqulluu sinaa argatu Ameen. humna fura qulqulluu sinaa argatu Ameen. si argatu Ameen.